Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa har'a kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Akkaataa imeeliitti nu jalaa bade deeffannudha jechuudha. Kana booda imeelii tokko utuu beeknu jechuudha nu jalaa badee rennee dhiifnee taa'uun hin danda'amu jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluu qofaadha jechuudha kan isinirraa eeggamu. Egaa kana gochuudhaaf maal gochuu qabna jalqaba irratti jechuudha wanti isin dagachuu hin qabne chaanaalii kana sabiskiraayib gootanii jechuudha. Maatii chaanaala keenya ta'uu kan hin daganne isin yaadachiisuu barbaada. Maaliif jennaani barnoonni jechuudha guyyaa guyyaadhaan asitti kan waan gadhiifamanii fi barnoota bu'aa qabanidha jechuudha. Kana waan ta'eef waan gaaffii ta'e illee jechuudha koomentii jalatti na gaafattanii akkasumas barnoota jechuudha asirratti maxxanfamanii jiranu tartiibaan yoo hordoftan jechuudha wantoota bu'aa gaarii qabanidha jechuudha. Egaa jechuudha imeeliin tokko fakkeenyaaf amma bilbila jijjiirachuu dandeessu akkasumas yookiin bilbiluma sana irratti jechuudha bilbiluma qabataa turtan irratti isin jalaa jechuudha akka irraa haqamuu danda'a jechuudha. Sana booda imeeliin sun eessa akka jiru bilbila irra waan hin jirree fi itti fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Hin jiru waan ta'eef bilbila irratti. Kana jechuudha kana furuudhaaf maal gochuu qabnaree viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudha jechuudha. Egaa jechuudha viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaaltan kana booda waan hundumayyuu yaaddoo hundumarraa yoo akka bilisa taatanii itti fayyadamtan jechuudha. Haala salphaa ta'een deeffattan imeelii keessan deeffattanii shakkii tokko malee isin itti himuun barbaada. Egaa kana gochuudhaaf maal gochuu qabna jalqaba irratti imeelii keenya sana yaadachaa jechuudha. Yaadannee gara Gmail appilikeeshinii dhufna jechuudha. Bakka piroofaayilii kana yeroo tokkoof gadi tuqne jala kana irratti jechuudha add another account bakka jedhu filannee tuqannee fuulduratti deemna jechuudha. Asittis Google bakka jedhu filannee fuulduratti deemna jechuudha. Egaa erga bakka kana tuqannee dhufne jechuudha filannoo sadiitu jira jechuudha. Enter your or phone bakka jedhuu fi forget email akkasumas create account dha jechuudha. Nuti kamiin filannee fuulduratti deemuu qabna isa amma jechuudha email or phone jedhu kana jechuudha. Forgettiin emailii dagattan tokko createin immoo emailii haaraa uumuudha waan ta'eef asitti jechuudha maal goona imeelii keenya jechuudha isa kana dura beeknu sana jechuudha imeelii deeffachuu barbaadnu sana imeelii itti fayyadamuu barbaadnu sana jechuudha yookiin wantoota akka feesbuukii akkasumas yuutuubii wantoota jechuudha amma fakkeenyaaf yoo illee chaanaalan qabaanne ta'e namoota viidiyoo gaggaarii barbaadan jechuudha isaanirraa sabiskiraayib gootanii hordoftanuu argachuudhaaf dirqama jechuudha imeelii sanaanii seenuu qabdu waan ta'eef. Kanaaf jechuudha utuu hin dogongoriin imeelii keessan jechuudha bakka duwwaa kanatti haala kanaan barreeffattu jechuudha. Yeroo akka kanatti barreeffattanii jettanii jechuudha sana booddee utuu tokkollee irraa dogongoran jechuudha. Amma fakkeenyaaf imeeliin suni bilbila kanarra waan hin jirree fi wooma argitan itti barreessanii jechuudha shakkiidhaan gochuun qabdan. Akkasumas utuma immoo bilbila kanarra kan jiru ta'e jechuudha jira ta'eeti akkas yoo qubee tokkollee dogongortan sirriin dhufu jechuudha. Kanaafuu sirriitti cheek gootanii sirriitti hubattanii jechuudha yeroo akkanatti barreeffattanii kaatanii next bakka jedhu kana tuqxanii jechuudha fuulduratti deemtu. Jalqaba irratti immoo imeelii keessan sana jechuudha booda mona dide akka hin jennee fi dirqama jechuudha sirriitti beekuu qabdu. Amma hoo imeeliin kuni feesbuukiidhaan walitti hidhamee fa'aa kan jiru ta'e jechuudha imeelii keessan duraan suni achi deemtanii fiddanii jechuudha akkanatti barreessitanii next jettanii fuulduratti deemtu jechuudha. Yeroo gara fuulduraatti deemtanii dhuftanii bakka kanatiin fida jechuudha. Enter your password jedha jechuudha. Garuu isin paaswordiitu qabaattanii gaariidha jechuudha. Paaswordiin immoo yoo hin jiraanne filannoo garaagaraatu jira jechuudha. Egaa jalqaba irratti akkuma isinitti hime bilbila kanarrattis haa ta'u bilbila biraarrattis fayyadamaa yoo turtan rakkoo hin qabu. Haala amma ittiin goonu kanaan immoo jechuudha yoo itti fayyadamtanii fuulduratti deemtan sirriitti kan isin fayyadudha jechuudha. Deeffachuu dandeessu gaafii tokko malee. Kanaafuu try another way bakka jedhu kana tuqxanii jechuudha fuulduratti yeroo deemtanii waan isin gaafatu jira jechuudha. Isa sana yoo tartiibaan gootan jechuudha dogongora malee imeeliin kun sirriitti akka deebi'u jechuudha dhibbaaf dhibbatti itti namana jechuudhaan. Akkanatti imeelii kiyya kanas deeffachaa jira waan ta'eef amma add another account bakka jedhu yeroo tuqanne gara kanatti nu fida amma jechuudha try another way bakka jedhu kana tuqna jechuudha ammas isa jalaa kana isa sadaffaarraa kana jechuudha isa kana gadi tuqanna jechuudha. Yeroo kana gadi tuqannee dhufnee jenne jechuudha gara fuulduraatti yeroo nu fide wantoota kana nuuf baasaa jechuudha.
Ammas jechuudha continue kana dhiifnee try another way bakka jedhu kana tuqna ammas jechuudha. Bakka biraa tokkollee tuquu hin qabdan. Yeroo kana tuqannee jennee jechuudha fuulduratti ammas waan nu gaafatu jira jechuudha. Ishaaraa harkaatiinis yoo ta'e jechuudha bakka kanatti wantoota garaagaraa gaafata garuu isa kana jechuudha continue innee fuulduratti deemnee wantoota garaagaraa keessa gaggaltanii tuttuquu dhiifnee jechuudha. Try another way jedhu kan jedhu kana tuqattu jechuudha ammasii. Yeroo kana tuqannee jennee jechuudha gara fuulduratti waan nu fidutu jira. Ammas asittis jechuudha enter your password last dhuma passwordii keetii itti galchii jedha. Garuu jechuudha isa kana dhiifnee try another way bakka jedhu filannee ammas hin dhufna gara kana. Okay, asitti immoo jechuudha ani iimeelii kiyya iimeelii kana duratti galchadheen jira jechuudha. Iimeelii securityidhaaf itti fayyadamu tokko itti waan ani galfadhee jiruu fi ammas jechuudha filannoo biraa iimeeliin kun waan na bira hin jirree fi filannoo biraa tokkoon qaba jechuudha ammas. Garuu namoonni hundumtiyyuu jechuudha iimeelii keessanii yoo lakkoofsa itti hin maxxanfanne yookiin lakkoofsa kan walitti hin hidhanne ta'e jechuudha. Kan iimeeliin lakkoofsa walitti maxxanee jiru jechuudha. Yeroo iimeeliin sun loogaa ta'u verifikashiniin lakkoofsa irratti dhufa jechuudha. Garuu yoo iimeeliin keessan lakkoofsa irratti kan hidhattanii hin qabne ta'e viidiyoo biraa kan isiniif hojjetamee lafa jiru hin jira jechuudha. Isa isiniif maxxansa. Garuu ammaaf jechuudha akka lakkoofsa keenyatti koodiin nuuf dhufu akka itti godhannuudha jechuudha kan nuti waliin ilaallu. Sana irratti erganneeti. Garuu jechuudha lakkoofsas immoo lakkoofsa malee illee akka itti deeffannu jechuudha hin danda'ama jechuudha. Amma jechuudha lakkoofsa malee akka itti deeffannu akkamitti akka lakkoofsa bilbilaa fi iimeelii malee deeffannu kan waliin ilaalluudha jechuudha. Amma another account bakka yeroo tuqannee gara fuulduraatti dhufne jechuudha bakka kana nu fide jechuudha. Yeroo bakka kanatti nu fide jedhee asitti maal jedhaa update passwordii kee update gochuu dandeessa jechuudha asitti. Welcome back. Okay, asitti jechuudha maal gochuu qabna waa biraa hundumayyuu dhiifne jechuudha continue bakka jedhu kana tuqannee jechuudha fuulduratti deemna. Continue kana tuqxanii yeroo jettanii jechuudha wantoota bakka hantuqu kana jechuudha hundumti keessanuu waanuma hantuqu kana qofee tuquu qabdu jechuudha bakka biraa tokkollee hin tuqina. Asitti jechuudha maal goonaa iimeelii keenya kanatti jechuudha iimeelii keenya kanatti amma fudhachuudhaaf maal gochuu qabna skip goonee dabarfachuus hin dandeenya jechuudha. Akkasumas iimeelii keenya kanatti paaswordii haaraa itti galchinee itti fayyadamuun hin danda'ama jechuudha. Egaa jechuudha isin yoo isiniif mijate ta'e iimeelii kanatti yookiin paaswordii gootanii yoo isiniif mijachuudha immoo skip gootanii jechuudha bilbiluma kanatti akka inni ol ba'uu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa erga paaswordii keessanitti guuttanii save password bakka jedhu kan tuqxanii jechuudha. Iimeelii keessatti jijjiirattanii booda jechuudha log out gootanii paaswordii keessaniin jechuudha seenuu dandeessu jechuudha. Haala kana yeroo itti barreeffattanii jettanii paaswordii keessan paaswordii cimaa ta'e jechuudha kan dagachuu hin qabne as jechuudha. Show password bakka jedhu kan immoo right itti gootanii jechuudha. Iimeelii kanatti paaswordii akkamii akka itti guuttan ilaaltu jechuudha. Asiin change password jettu jechuudha yoo kan inni isiniif jijjiira ta'e. Amma change godhee ilaalu. Akkuma argitan kanatti change naaf gochuu hin dandeenye jechuudha. Ammas jechuudha nan yaala wantoota jechuudha hin daganne jechuudha qubee hin daganne yoo maqaa namaas ta'e waan hin daganne tokko jechuudha itti barreessitanii akka hin dagannetti jechuudha. Sana save gootanii change yeroo gootan jechuudha isa sanaanii booda jechuudha yoollee kan isin kabadee deeffachuu dandeessu waan ta'eef egaa amma meemee kanatti barreesseera. Akkuma argitanitti jechuudha jijjiirameera jechuudha amma paaswordii isaa jijjiiradheera. Amma jechuudha gara iimeelii kiyyaa deemuudhaaf save gochuun qaba jechuudha. Save bakka jettu kana yeroo tokkoof hin tuqxu. Save yeroo kan jettu kana tuqxan I agree bakka jedhu kanas yeroo tokko hin tuqaastu jechuudha. Amma jechuudha akkuma argitanitti iimeeliin keenya deebifanneerra jechuudha. Iimeeliin keenya deebi'eera amma gara duubaa deebine jechuudha. Meemee iimeeliin keenya kun jechuudha. Isa kana jechuudha miidhagaa keessa jedhu kana jechuudha. Isa kana yeroo tokkoof gadi tuqna. Egaa akkuma argitan jechuudha iimeeliin kun wantoota garaagaraatiif dhimma itti ba'an ture jechuudha. Isinis haala kanaan jechuudha yoo hordoftanii jettan akka kanatti iimeelii keessan duraan isin jala bilbilarra haqamee jiru deeffachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii biraa yoo qabaattan iimeelii kan wal qabatu iimeelii kanaan kan wal qabatu gaaffii tokko malee isiniif deebi'ee yaadan qaba jechuudha yoo viidiyoo kana hordoftanii. Egaa chaanala kana subscribe gochuun dagatina.
Aga yeroo biraatti deebinutti nagaan